Suni isatti garaa kee keessatti ibsattee nuti dhufnee ifa sana adda baasuu hin dandeenyu wanta ati beekuu qabdu. Waan wal jaallannuuf waan wal kabajuun miidiyaa kanarratti walitti himuu qabna. Warri miidiyaa harkaa qabnu immoo akkuma duratti dubbadhee dubbii babal'isuu, madaa babal'isuu, walitti diina nama wal gochuurraa wanta kana furmaata gochuu qabna. Jedhees xintii jalqaba kan viidiyoo hojjete anadha. Abbootiin amantaa wanta kanarraa dubbachuu qabdu. Garee ela dubbadheera mube namormaa turan argitee ta'u yoo ta'u ustaazonnis maal jennaani inni wangeelatti amanu wangeelli of danda'aadha waan ta'eef jireenya wangeela keessa jiru sana wangeelli of danda'a waan ta'eef wangeela barsiisee gara wangeelaatti taawamu gara amantii protestaantiitti taawamu inni quraanatti amanu immoo quraanni of danda'a erga ta'ee quraana sana dubbisee gara amantii musliimaatti taawamu kanarraa kan amane wangeelatti kan amane quraanatti waan ta'eef amantii walii jallisanii akka malee dubbisanii hiikaa hin taanetti kennuun gaarii miti. Kana abbootiin amantaa ilaalanii keessa galchuu qabu irratti hojjechuu qabu. Namuu amantii isaa haa barsiifatu jennaani lakkii macaafarraa hin dubbannaa ammayyeessinee dubbannaa jedhani ustaazonni gaafa sarkitee ta'ote amantiin hin ammayyeeffamu. Siyaasa wajjin wal qabsiisnaasis amantiin siyaasa miti jedheen dubbadhean amantiif siyaasni walitti hin dhufu. Amantiin hin ammayyeeffamu. Ammayyeeffamuun namni ammayyeeffamuu danda'a. Wantoonni garaagaraa jijjiiramuu danda'a. Amantiin garuu hin jijjiiramu. Kanaaf gabaabumatti disrespectii wal gochuu dhiisnee, wal komachuu dhiisnee, dhagaa walitti guuruu dhiisnee, abbootiin amantaallee wanta kana ilaalanii nuyi warri miidiyaa harkaa qabnus wanta kana babal'isuu dhiisnee, jecha badaa walitti dubbachuu dhiisnee, wanta kana irratti hojjennee, wanta kana yoo asitti dhaabne ani akka kootti amantii protestaantii keessa kan jirus, ortodoksii keessa, musliima keessa kan jirus arrabsoo kan arrabse seeraan akka gaafatamu namni immoo miidiyaatti bahee quraana amantii protestaantii ta'ee quraana gadi baasee dubbisee jechan taanetti fayyadamee hiikaan taanetti laatu akkasuma macaafa qulqulluu kan hin beekne kan itti namanne hiikaan taanetti laatu itti gaafatamummaa akka fudhatu kuni gaariidha. Daandii gaariirra nu deemsisa. Wanta gaariidha jedhee namanaa yoon sirriitti dheeresse dhiifama xumureedhaan. Ayyee galatoomii yaaduma bareedaadha. Utuma nagaan bu'eedha bareedaadha hunda keenya gidduutti sini galee amma yoo ilaaltani Oromooma kana bira rakkoo jira malee Amaara bira kiristaanni jira musliimni jira guyyaa tokko isaanii wal tuqu guyyaa tokko isaanii wal arrabsu guyyaa tokko isaanii wal xinneessuu hin arginu guyyaa tokko isaanii taa'anii waa'ee amantaadhaan wal falmanii hin jiru hin arginu nuti isaan keessatti. Kanaafiyyuu adaraa Oromummaa yoo Oromummaa fidha ta'e kun Mubaarakis jira waajiinis jirtu. Garee shaadaan ni jedhamu sunis gareen wangeelaan ni jedhamu kunis wanta wal falmitan tokkoon qabaatiin abbaan barbaade waan barbaade taa'amanu sin amantaa keessan qofa kabajaati amantaa namaa kabajaati nagaa waliin jiraanna nuti maaliif wal nyaanna halkanii guyyaa ajandaa nuti baasnuuni uummanni maaf wal arrabsa komeetaatariin as jala jiru yaadan taane fudhatee sammuusaa qancarsaa maaliif deema ka jedhu irratti mubeen faasutu hojjettanii nutis tokkummaadhaan walitti dhufneetu teenyee mana keessaa ta'u mubee dhufnee teenyee haasofne bareedaadhaan jedha yaada ishee kanarratti waa xixiqqoo dudubbadhaati. Ani asirratti yaadaan kennoo yaada tijjatti irratti fi yaada soolan jedhe irratti waan tokko jira. Angaruu bakka sana bu'ee deebisuurraa utuu ustaazonni deebisanii gaariidha. Fakkeenyaaf atammaa waajiin Quraana bakka kana naabani kaleessala dhengaddaa miti nan deemaan jedha folorsiidha nan deemaan laalaa ture taa'ee Quraana bakka kana naabani jedhee falmaa ture wal arrabsaan ture jarri garuu wal gaafa bakka kana naabani Quraana jedhaa ture inni jarri bakka kana naabani jedhanii wal amansiisan suni ani waa tokko natti fakkaatu kenna suni wal arrabsiisee hin beeku nama si galee nama wal lolchiisa mubee akkamitti nama wal lolchiisu ibsasii godhee Ifa godheen ture akkamitti akka wal lolchiisu siif hin himu. Eewwa ifa godheen ture gaafasis. Akkamitti nama waan mattare nama waan mataara. Quraanarraa wangeelarraa dubbisee nama waamu namni waamu quraanarraa dubbisee nama waamu maaliif nama wal lolchiisu. For example ani akkaataan itti dubbifadhee amanuu fi akkaataan itti hiikatti laattu garaagaradha. Kun ikkoo dogoggora guddaadha kanatu walitti nama buusa mubee wanta ati beekuu qabdu sii galee. Mubee waan kennoo naasa'ee warrumti waa'ee wangeelaa beekanis waa'ee quraanaa beekanis isaan waan beekaniif wal falmu sii galee
kan jala jiru immoo wallaalaadha sii gala wallaalaatu jala ta'a ana dabalate kan jala taa'ee dhaggeeffatu sa'aatii kana amantiinsaa amantiin haadhasaa abbaasaa inni kaan musliimaa inni kaan immoo pheenxee waan ta'eef amantii koo darrabsame jedhee dullaa walitti fudhata malee warri kun ikkoo mari'atanii booda gargar ba'u. Kanaafuu jennaan jarri walii agalani. Jarri walitti siqaa walii galaa wal caqacaquu isaatti walii galaa irratti walii galaa rakkoo maaliif akka ta'e beektaa guyyaa tokkoon gadi ba'ee akkasi kotto akkana godhe waajiin ba'eera. Walitti siqanii hin danda'u innis hin danda'u si galee kaleessa Quraana bakka kana dhaabani jedhaan abbaa ta'een argiiraan abbicha yoo yaadanne kun birattan dubbadhe kee si galee jarri abbootiin amantaa walii galan anaaf soolan amma kaane yoo inni wangeela fudhatee dhufe Quraana fudhatee dhufe dubbii balleessina. Maaliif miila keessa gallee wallaalumaan bareechee wangeela irraa beekuu dhiisuu danda'a. Mubii kun itti fufennaan immoo arrabsoon hin dhaabatu barras maaliif achi keessatti akkaataa hiikan taane hiikanii wal arrabsuutu jira bar sanuma bar. For example amma maa jara bira ijoolleetti gadi bu'ee beekaa wantichi maa. Jangan berarti rumah tanah betul. Agak mube, amma raya muslimota keessa raya abbaa maccaafa caalaa waa'ee quraanaa waa'ee amantaa musliimaa namni beeku hin jira ijoollee as jala jirtu amma kommentaatarii as jala jiru irra namni beeku hin jiru amantaa kiristaanotaas akkasuma kan akka raya abbaa maccaa ni jiru sii galee isaan afaan isaanii qabatanii jiraachaa jiru. Inni kuni beekamtiidhaa fi miidiyaa kanarra dhufee wal falmaa gaafa wal falmu immoo dhagaatu walitti darbatamaa dhagaan sun immoo ummata musliimaaf kiristaanaa addaan qooda inni kaan raayyaa abbaa maccaa nuti dhaggeeffachaa jaallachaa guddannee gadi galagasheetu footoo isaa gadi galagashee arrabsoodha kan inni irratti kaa'u inni kaan immoo raajii masaratiin gadi galagasheetu dhagaarra kaa'eetu akkasiinidha amma kuni ummata kiristaanaas ummata musliimaas bakka hin bu'u sii galee namni kamuu amantaa isaan jaallata akka amantaa keenyatti yoo dandeessani warri wal falmaa ooltani amantii kanaanii maqaa godhattanii beekamtii barbaaddanii dhaabbadhaa sii galee amantiin hunduu abbaa qaba abbaansaa bakka isaatti amantiisaa kabajee ijoolleesaa amantiisaa barsiifatee waliin nagaadhaan waliin haa jiraannuudha nuti amma kan nuti jechaa jirru sii galee namni musliima keessaa miidhame sunis immoo namni kiristaana keessaa miidhames immoo kan inni jedhee mucaan miliyoon sunii hidhamuu qaba eeyyee hidhamuu qaba maaliif amantii namaa xiqqeesseera amantii namaa arrabseera hidhaa sana ba'uuf immoo yeroo barbaada seeratu jira nyaachuuf dhuguuf immoo qarshii barbaachisa sii galee biyya ormaa sana keessatti obboleessa keenya waan barbaade ta'e mucaan kuni booru har'a kiristaana keessaa booru musliima akka inni ta'u ani harka 10 isiniif farramuu nan danda'a deemuu danda'a haa deemu garuu nagaasaa barbaanna maaliif namni barbaade amantii barbaadetti hordofu sii galee miliyoon amanaa booriftaan gara amantaa musliimaan deema haa deemu obboleessa keenya garuu waa barachuu qaba amantaa isa kanas arrabsuurraa waa baratee akka dhala namaatti warra asirraa nama arrabsaa oolaniif fakkeenya akka inni ta'uudha barbaanna bahee malee akka inni du'u akka inni badu hin barbaanne qarshiin kan walitti qabamuufis mana hidhaa sana keessatti nyaanni hin barbaachisaa dhugaatiin hin barbaachisaa firaashiin irra ciisuun barbaachisaa uffata kana tokko uffatee ciisuu hin danda'u maaliif mana hidhaa sana keessa mana hidhaa Keeniyaa sana keessa waa baay'eetu jira. Sii galee kanaafiyyuu sanaaf jecha qarshiin sassaabamaa fi malee miliyoowwan leenca keenyaa miliyoowwan gaarii hojjeteera wangeela keenyaaf waan gaarii hojjeteera ba'uu qaba wanti jedhamu hin jiru yoo nama hubattu ta'e achi keessatti akka dhala namaa tokkotti gargaaramee gaafa mootummaan itti faradee firdiisaa fixate immoo gadi ba'ee ummata musliimaas ummata kiristaanaas ummata ortodoksii hundumaanii dhiifama dhagaafachuu qaba ani kanatti namana amma dandeessanii tokkummaa irratti hojjennu waa'ee amantii kana. Galatoome kalaasanis bakka ta'e deema waa lamaan dubbadhe deema innis tokkoffaanii gargaaramuun miliyoon achi keessatti waan nyaatu waan dhugu waan uffatu gargaarachuun akka obboleessa amantaa tokkotti rakkoo qaba jedhee yaadu wanni nama mufachiise akka nama tokkotti isa baasisuuf jedhamee waajiin achitti maallaqa walitti qabaa ture hin baasifna jedhee sanatu nutti dhagahame namni amantaan kun kaleessa waliin deema hadha ga'e nama amantaa islaamaa arrabse baasifna jedhanii maallaqa walitti qabuun garamitti deemaa jira isa jedhu ilaalamuu qabaa tokko inni lammaffaan immoo amantoonni wangeelaa lakki eessatti walitti gadi baana kaleessas wajjin jiraataa dhufne keessattuu anaa wajjin jiraataa dhageenye gara fuulduratti wajjin jiraanna ana abbaa amantaatii miti islaama kan nama tokkotti amantaa kootiif immoo waardiyyaadha isinis amantaa keessanii waardiyyaa ta'a
akkuma kaleessaa wal kabajaa turretti wal kabajaa wajjin deemna kanumaan kan koo dhugaan jirtu kana warri immoo viidiyoo kuttanii warra viidiyoo kuttanii immoo sitti erganii fi deebiinan sii kenne soodan walitti gadi aanaa sana viidiyoon sun naaf dhaalamu viidiyoo yooti fideette tokkummaan akkaawuntii kennaa kennee yookiin immoo nuubanii jedhee mana tokkummaatti mobaayilii kan biraatiin nuubanee viidiyoo gaafa sanaa bakkan dubbataa ture guutuusaa yoo dhaggeeffatte maa kan kutamee ba'uun beektooti sagaleen akka bakka barbaadan qofa eeyyee jedheera warri miiliyooniin baasifne jettanii hojjetaa jirtan walitti gadi yaana jedheera maa akkamitti Yaa isarra isheedha mubee amma ati maaf jettee miti isheen ati jette suni warra qarshii walitti qabee fi har'uma isa baasnaa har'uma mana hidhaatii ba'uu qaba jedhanii fi qofaatti walitti gadi yaanaa warra birrii kana sassaabaa jirtaniifitu jetteetta ta'e ani afaan Oromoo akkasanan jedhe yoon akkasanan jedhin dhiifaman gaafadha siin jedhee si beellame yoom dhufta mana tokkummaatti waliin keessa gallee laallan siin jedhe waliin tuunu laalluu mobaayilii kan biraatiin seenee tokkummaan nuuf banu sana booddee dhiifaman hin gaafadhaa tokko tokko qabaate. Sa'aatii barbaaddee keessaan waan barbaadde naa barreesse sifaana nuti jechuun nan danda'a. Galatoomi ulfaadhu. Garuu karaa dhugaatu nama mo'ata waan ta'eef warri soolanii viidiyoo sana ergitanii sirreessaa yeroo sana achi jirra akkana jedhe jedha maaliif viidiyoon sun gadi ba'ennaan saalfattu yeroo gaarii qabaadhaa suma kaleessa na beektanu. Otoon bahin dura kan amma jenne irratti otoo hojjetame baay'ee gaarii. Kan amma jedhame irratti akkaniin hojjenne dhaggeeffadhu gaalaa kenna. Kan amma jedhan irratti an qophaa koo hin jabaata sheekota dura dhaabadhee dhaqee